Tole jara keenya baga nagayaan dhuftanii hayyo sagantaan eegalla. jalqabisii kanneen Tole hayye. Bismillah wanni salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jara keenya warri as jala jirtan hundi keessanuu taaf godhaa, koppilink godhaa, sheer godhaa. Baga nagayaan dhufte Ambar obboleettii teenya baga nagayaan dhufte. Namni nuti gaafachuudhaaf deemnuusi abbaan dhimmaatiisi ka afaan isaarraa guutuun guututti dhaga'uuf jiraattan ragaalee adda addaatis arguudhaaf jiraattan nama na biratti argamu obboleettii teenya tana. Obboleettiin teenya eenyu akka taates maal akka taates tartiibaanii isiniif himuudhaaf jiraatti. Akkuma reefu nu deebise murtii akka reefu sanitti. wayii akkas deebisi dabbal Akkas turra bareedaa. tole Okay. Namni akkasii arguufan. Okay. Tole. Abbaan dhimmaa namni afaan isaarraa dhagahuu deemtan dhimminis maal akka tahee hundi warri asirra jiru silaa viidiyoo naa banatee natti tola. Hundi keessan. Ibsaa jaal ibsaa dabbaal hundi keessanuu viidiyoo banadhaa. Thank you. Akkas godhaa. Hayyee. Karaa dhimmichaatti dabarra obboleettiin teenya Atikaan nama maallaqa Itoophiyaa miliyoona 15 oliin nyaadhamee jetti. Miliyoona 15 ol akkamitti akka isiin nyaadhamte eenyuun akka isiin nyaadhamte sababaa maalirratti akka isiin nyaadhamtes tartiibaan wal duraa duubaan dhaga'uuf jiraattan. Assalaamu alaikum Ambar. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم جرت النجاة Nagaya fayyaa alhamdulillah. Mee Ambar eenyu maqaan isii eessa jiraatti ummataaf akka nu ibsitu barbaanna. هي مكان في مسكي جديدين جامع يعني مقالة سيات الخيسان جراتة أكسي وجين كياسي بروفيشن غيار إما هلت كيري رتين دلقة أكسي Tole obboleettii teenya dhalattuu eessaati Oromiyaa keessaa lafa eessa dhalattee أني هرر جيرة دلوتان dhalootaan Harargeedha. Tole lafa Siyaatil tana yeroo dheeraaf jiraattee jechuudha. يا يرو إيرا فين جراتي Mee wanni dhagayaa jirru miliyoona 15 maallaqa Itoophiyaatii ol Ustaaza gaaffii komentii uummataa kana kam goota goota gadhiifama. maal jechuun jira uummanni? Nama kana arguu qabnaa fuula isaa arguu barbaannaa yaadna. Fakkeenyaaf komentiin guutuun firii viidiyoo itti akkanumatti haasa'u namni. Tole hayyee. obboleettiin gubbaan jira bakka hojiitti Okay. filan viidiyoodhaan jiraachuun tanumaafiin viidiyoodhaan bahu dadhabee warri na beekanis anuma beekanii nama hedduu sooshaal miidiyaa gubbarratti viidiyoon bahuu siimti garuu kana beekus keessaan anuma beekaa tanaaf dhiifama na of oolcha obboleeyyan kiyya ilmaan oromoo warri ala kana jirtan hundi keessanuu warri dhuftan kabajaadhaan rakkina kiyya dhaggeeffachuuf warri dhuftan hundinuu isin hundinuu naa galatoomaa as naa jiraachuu keessaniif siif jirra jettanii asirratti argamuu keessaniif naa jiraadha akkasumatti na of oolcha viidiyoon hin bahuu hin dandeenyeef waan hin bakka hojii keessa jiruuf dhiifamaa waliin. Tole. Yoo viidiyoo bahuu hin dandeenye eenyummaa kee akka namni beekuuf
silaa footoo jira nuu kaayatte akkam haala kanaanoo. Umar rakkoon qabu egaa viidiyoon itti jabaate haaruma haasa'etu suuraa kaa'uun waan rakkoon qabu. Viidiyoon eegee hin jiran akkanumatti haasa'etu ture. Itti fufaa. Tole ayyee galatooma maallaqa Itoophiyaadhaa miliyoona 15 olii nyaadhamee jechaa jirta. Miliyoona 15 ol haalli itti nyaadhamte akkamii dubbiin tun hoo dhugaadha. Miliyoona 15 ol akkamiin nyaadhamte eenyuun nyaadhamte? Dura miliyoona 15 ol nyaadhamuun kee maallaqa Itoophiyaa dhugaadha Ambar. Dhugaadha. Miliyoona 15 ol kan itti nyaadhame gaa imalaan itti irra nyaadhame abbaa mana kiyyaatii fi haala nuti waliin turre keessatti gaa amata kana keessa namni gaa abbaa manaatii waliin gizee jiraattu amantee waan walitti kennituu fi waan waliin gootu jira. Haaluma san keessatti jechaadha tartiibni irratti niiraa kiyyaas dhabe. Tole. Miliyoona 15 ol eenyuun nyaadhamte? Abbaa mana kiyyaati. Eenyu abbaan mana keeti? Abbaan mana kiyyaa Joorji Abbuu jedhama. Joorji Abbuu. Artisti Joorji Abbuu isa dheengadda baandiraa Filistiin bakka gartee irreechaa irratti ol qabesanii jechuun. Isa sani. Artist Joorji Abbuu isa baandiraa Filistiin bakka irreechaa irratti ol qabee addunyaan isa dinqisiifatte santu arra bakka tanaan as bahee jechuudha. Maallaqa dila kana sirraa nyaachuu keessatti waliigalteedhaan walitti kannitammoo moo wahirratti walitti kannitammoo moo jaarsa kiyyaa akkanumatti gartee niin kannaaf jetteeti katti kannite. Niin kannaaf je'eetii miti kaniin itti kanne jaarsaa fi jaartiin gaagizee waliin jiraattu karoora baafattu jira jiru irratti waan godhachuu qabduu fi waan godhattu hedduu jira jaarsaa fi jaartiin gizee walii kannitu walitti dokumentii waliin saayin godhee wanniin waliin kannine jiru. Amantumaa akka jaarsaa fi jaartiin waliin jiraattutti akkasumatti itti kanne isatti. Laal naagalee jira wanni niin bakka tanatti fade maallaqa kana gaafatti kannitu mana nuu jaari jetteeti moo naggadatti eegalla jetteeti moo haala kamiin? Maallaqni kun akkaataan itti kanne karaa investmentiidhaatiin itti kannees ni jira. Jechi anaaf inni maqaa kiyyaan fudhatamtee jira. Jechi sanirratti invest godhuudhaaf kanis karaa saniin itti kannees ni jira. Ammoo inni waan takka takka itti hojjechuudhaaf viidiyoo kilipii itti hojjechuudhaaf Naayiroobiidha. Sanis kaniin akkaataa sanitti itti kannees ni jira. Kabiraa immoo kaniin bakka tanatti dhaab viidiyoo kilipii hojjechuudhaaf Naayiroobiitti itti kannite. Bakka viidiyoo kilipii jedhu kana itti kannite moo ni kanniteef? Ani hin kannineefi because ani sirba kana hedduu sirba irratti hedduu waan sirbaati irratti supporting godhu garuu jaarsa kiyya waan ta'eef jecha ani waan kana dalagadheetiin sii deebisuudhaan jechuudhaan kaniin itti kanne. Okay, waliigalteen teessan siifin deebisaadha. Siifin deebisaadha. Meeqa sirbaa wanni kunoo? Kilippiin itti dalage $10,000. Biyya keessatti inni waan kilippii adda addaatii fi sirba inni 2020 irraa jalqabee ilaa hanqammaa baasaa jiru kana hundaa'u niiraa kanaa jechaadha. Toora almost wacii isaatii fi waan hunda waan inni itti jiraatuu fi kana hunda waanuma kondominiyemis itti bitanne jennee waan
lafa kaayyannee fi waliigalatti doora almost 30 wayii ka investmentiidha ammoo doolaara 50 kaniin biyya chaayinaatti meeshaa fiduudhaaf itti ergee jechaadha. Investimantiidhaaf ka biyya chaayinaatti ergitan doolaara meeqa jette? Ambar. Sagalee itti affanamtee jirti. Doolaara 50,000 Doolaara 50,000. Okay, biyya chaayinaarraa meeshaatti fiduudhaaf. doolaara 50,000 Yaa biyya chaayinaarraa meeshaa fiduudhaaf jechuun. meeshaa fiduudhaaf yes. Meeshaan san karam kutte fidee moo hin finnere? Meeshaan hin dhufne meeshaan gidduu sanitti maalleen nyaadhamee hafe. Okay. Maalleeninis kutee meeshaanis hin dhufne. Hin dhufne jechiin investmentiidhaaf fudhannis ilaa hanqaarraan tanaa akkasitti ta'aa jirti hangi biraan irraa kafalaa jira mangistiidhaaf jechaadha. Thank you. Wanni immoo bakka tanatti barbaannu tan gartee maallaqa chaayinaatti ergite sanii fi tan istiidiyoo wanni kanaas ragaa proof taheen asitti barbaannaa jechuu. Daarektilii ummataas agarsiisaa akka gartee namni kun wallisaadha. Namootan hedduu jaalatuutu jira. Namootan hedduu jaalatu kun haasawa keenya kana laata dhiiroo akkanumatti irra keenyaatti fakkaachuu danda'a. Atis akkanumatti haasawitaatti fakkaachuu danda'a waan ta'eef proof tartiibaan viidiyoo irratti ragaa risiita waa hundaan haasawaa deemna. Tole. Muutirraa ifkaasi. Yeroo mutirraa ka'e. Okay, warri monitora qabdan nama Mr. Filter joo kana hin kaa'in buusina. Yaa warri mutirraa buusina gaazexi. Okay, ta'u shaa. Okay, Mr. Filter, welcome. Lammii Keeniyaati. Thank you, Amen. Thank you, Okay, Amen. tole, obboleessi keenya kuni afaan Swahiliitii fi afaan Ingiliffaati dubbata. Afaan Swahiliitiin murtiin ni gaafataa, takka afaan Ingiliffaatiin ni gaafannaa. Mr. Filterri kuni warra gartee produusaroota istiidiyootii fi waa'ee akkaataa inni itti muuziqaa dalagee keessa quba qabuudha. Akkasii miti? Tole. Duba Mr. Filteris waan sanirraa dubbateetiti wanni san akkamitti akka taates tartiibaan nu haasa'u jiraata. Produusaroota bakka gartee uummanni Diamond Plus fi kun muuziqaatti dalagan istiidiyoo sanii na fakkaata. Akkasii miti yoo ifin dogoggoruu baadha. Murtii. Kevin ol naqi. Eenyu nama Okay. jiru? Kevin. Kevin, okay. Okay, Kevin. Laaluutiin jira namni monitoraa yoo Kevin nama jiru agartan galcha. Keeban jettee? Kevin naan jedhan natti fakkaate. Okay. Kevin. Eeban okay barbaade. Takka takka tokko jimmee yoo afaan Oromoo. Keedhaan eegalame maqaan? Kevin, unanisikia? Andika hapa. Namba moja. Yaa. Mr. Filter. Kevin kwa inbox yako Sio inbox. What and na Hamza pia. Ah. Inboxii TikTok arguu hin danda'u. Narratti ergijee himee murti sirratti haa ergu. No, reefu dhufee ture barras jala. Mr. Kevin nama jiru yoo agartan. Ol galcha warri monitoraa. Argeetiin jira ayyee. Argee. Kevin ergeefitiin jira. Dhiyees. Okay. Welcome, Mr. Kevin. Networking sallee. Connection ni Kevin hedduu dadhabaadhansa.
Yeah. Jaran tap goda, share goda. Welcome, Kevin. Kevin Bosco, welcome. Thank you, Mr. thank you, Victor, is thank Kevin you. is with you? Kevin, Yes, yes, sir. I think you're using the weak Wi-Fi, yeah? Your connection is so Oh, bad. let me. I think this is the room where I am. Let me get to the Wi-Fi. Okay. Okay, get better Wi-Fi, yeah, okay. Tole, itti deemna gaa. Aatika, gaafilee biraa taniin si gaafadhu jira. Duba George, wallisaa George, abbaa mana keetii haalli ati maallaqa kiyya asirratti dhuftee amma maallaqa kiyya na nyaata jechuu dandeesse keeysaan gaafattee manguddoodhaan gaafattee jirta. Gaafadheetiin jira. Obboleessa isaatiinis yeroo hedduu gaafachiiseetiin jira. Dhimma dhabatii fi kanarrattis waa hedduudhaan niiraa kiyyaalas akka naa kennu isa mataa isaatis akka waan kiyya naa deebisu gaafachiiseetiin jira. Manguddoonis gaafachiiseetiin jira. Manguddoo sitti ergitee obboleessa isaatis sitti ergitee jechuu akkasiimi. Maaliin sii deebi'an siifiin kannu jechaadhaan sii deebi'an moo siifiin kana jechaadhaan sii deebisan. Obboleessi isaan telefoona na jalaa hin kaasuu naan jee manguddoon ammoo egaa warri waliin dubbate cinaa gimmaashaa ganaan narra jiraa kuni narra hin jiru kuni narra jiraa jeetii egaa afaan adda addaatiin. Okay, dhaabudhaaf obboleessa hoggaa jettu obboleessa abbaa isaa haadha isaa haadha abbaa ta'an tokkooti. Inni telefoona na jalaan kaasuu yeroo hedduutti bilbileetiin ture. Eenyu maqaan obboleessaa? Eenyu? Caalaadha. Caalaa? Yaa. Caalaa eenyu? Caalaa Abbuu. Caalaa Abbuu. Tole Caalaa Abbuu itti dawwalee obboleessi jalaan kaasuu jechuu silkii. Akkas naan jee inni obboleessi yaa. Okay. Manguddooleen biraa tootatti ergite jirti? Manguddooleen biraa taniin itti ergini jirti. Farahaan mataan isaatu manguddoodha. Isatti ergeetiin ture. Artist Farahaan jechuun? Artist Farahaan Sulee. Okay. Duraanis gisee wal barannus mana isaatti wal baranne anaa fi inni. Egaa akka faamiliittis inni kun obboleettii TF jalaa qaba. Artist Farahaan Suleedha. Okay. Faamiliidha. Namni gaa nama biraa duratti himachuurra isaanitti himadhee dura faamilii isatti himadheetiin eegas booda akkana waan akkanaatiin narra jira rakkina akkanaatiin narra mudachuu jira waan kana isinillee quba qabaadhaa jee itti dubbadhee takkarraa lamarra achirraayis gaa dhamnaan haala dhufee Farahaaniin akkanaa nikaa kiyyaa fi waan hin qabu irraa naa fuudhaa kunoo akkana naan jee jira telefoonaas na cufatee jira jeetiin artisti Farahaanitti dhufee himadhee jechaadha. Achirraa kafee egaa san waan hafee. Manguddoolee san keessaa artist Farahaan Sulee yookaan Farahaan baddee isaatiin nu bira taa'u jira jechuudha. Isallee ni gaafanna gaafii wanni amma kallattiidhaan ani namoota na daawwachuu jiruu fi Joorji Abbuutitti illee dubbachuu barbaadu asirraan. Nin beeka akka teessanii gama duubaatiin viidiyoo tana daawwachaa jirta. Namninis as jira. Himattuunis as jirti. Himatamaalleen as jala jira. Joorji Abbuudhaa as jala jira taanaan yoo na dhagayaa jiraate as jala taa'ee nu laalu jira taanaan lakkoofsa tokko barreeffatee asirratti ol dhufee dubbachuu ni danda'a. Tuni madaraka isaa banaadhaati. Nuti hoggaa isarratti haasoynu akka waan gartee isarraa dhagahuun nun barbaachifneeti miti. Waan jiruus as jala taa'ee waan nu dhageeffachaa jiruuf yoo jiraate yoo hin jiraannellee sheeritti godha warri beeytanilleen itti dawwalaa yaamuu dandeessan. Haaya artist Farahaan Sulee. Mr. Kevin, I think your internet's now good, yeah?
Okay, Mr. Kevin, can you please introduce yourself? Kevin Bosco. I'm a videographer, filmmaker from Nairobi, Kenya. Yeah, that's it. Okay, what do you George, I know he's an artist from Ethiopia. He came to Kenya. I had a project with him back in 2022. Yeah, around February there. Yeah. Yes. Can I please ask you some question? Yeah, Do sure. you have a studio? And you are producer, yeah? Sorry? You are producer? Yes. I directed his video. Yeah, I produced and directed his video. I'm the one who shot it in Mombasa, Kenya. Okay, all the file is in your studio. Yes. I have everything. Okay, please, we need the detail about this artist and tell us all the thing you know about the artist and our sister Amber. Oh, yes. I was in contact with Amber Ateka. Yeah, he's the one who I was like in communication with from way back when she was still in States. I think even now she's still in States. So it was a month before the shoot. That was 2022 on January. Yeah. So at all this time I was talking to Amber, not even George. I only met George when he came to Kenya to shoot the video, but he was not even the one who was in charge of the project. Amber was in charge of the project, so he's the one I know more. Yeah, but yeah. Okay. Amber, isitu waa hunda control godhaa ture jette jee obboleessa keenya Keevanii. Wannati control godhaa turte ummataaf afaan Oromootiin mee keessanuu gabbuu xiqqoo. Hayyee George video Bombaasatti inni piroojaktii inni qabu achitti shoot godhu anaatitu iimeelaan isaanii waliin dubbachaa ture uummata kanaa waliin jecha Keevenii fi warra artistoota achi jiru sanii waliin akkaataa viidiyoon itti dalagamtuu fi paakeejii viidiyoon itti dalagamtuu fi kana anarratti anaan dubbachaa ture jecha aga achi geenyutti hoteelaas maaliis isaan waan na dura guyyaa tokko na dura isaan achi ga'anii ani sababa covidiitiin lammadda covidii check godhuu qabda jedhanii duubarratti na hambisanii guyyaa tokko isaan na dura achi ga'anii jecha kanaafuu isaaniititu gargaaraa ture waan hundaa'u nama kanaa waliin Kevin kanaa waliin ka communicate godhaa ture ana ka kafaltiis godhaa ture anaa jechaadha.